بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota barattoota kompiitaraa hundumaa keessan nama garbi guyyaa irraatiin isin ga'e isin jedha. Egaa barnoonni keenya kanarraadha. Waa lama tokkoffaadha. Sa'aatii akkamitti jijjiiruu dandeenya jedha. Lammaffaan ammoo sa'aatii nuti jirruu fi biyyattii sa'aatii nuti biyya keessa jirruutii fi sa'aatii biyyoota biraa hoo akkamitti walitti madaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf aniin kun bira yeroo ammaa kana keessatti sa'aatii takkaa fi daqiiqaa 16 akka biyyoota arabaatti haa jennu. Eega sa'aatii takkaa fi guyyaa 16 sa'aatii takkaa fi daqiiqaa 16 taate akka biyyoota Awurooppaa yookiin Ameerikaatti sa'aatiin kun sa'aatii meeqa biddabxitti kan jedhu ilaalla jechuudha. Hayyeen afaana bu'aa barnoonni kun yookaan isinitti tole jedhu taate isin isinitti babbareedu taate jechuudha. Akka barnoota kana guutuun guutuutti argachuu dandeettaniif sabskraayibii godhaa isinin jedha. Sheerillee godhaa. Egaa ammoo gaafii yoo qabaattanii gama lakkoofsa waatsaappiitiin na gaafachuu dandeettan jechuudha. Duwwaa 9 6 7 7 19 eegasi lewwaxta taakuma eegaseenne attaariikh wal waqti kan jedhu bakka kana seennaa wayita bakka kana seenneeti hin jiraanne kuna bakka kana dhuftan تغيير التاريخ والوقت kan jedhu kana dhuftan achirratti wayita dhooytanii kunoo ni jijjiirtan jechuudha. Amma sa'aatii 12 tokko irraa gaditti argitanii jijjiirtaniitiniin okeen as jira kuni muwaafiq jedha okeen as jira okee gootanii jechuudha. Ooyitisan sa'aatii nama maal taati ni jijjiiramtii jechuudha. Akkas jijjiiree isin garsiisuullee ma danda'a garuu isin yaala ni jijjiiramti waan takka shakkiin qabu. Yoo isiniif jijjiiramuu dhabde na gaafattan. Inni tokko kana akkaataa sa'aatiitti jijjiiran isin garsiisa jira. Akkaataa biyyoota tokko ittiin madaalanoo amma nuti kan jirru Kuweetii Riyaadii sa'aatiin isaaniitiin hin jirre jechuudha. Hayyee amma fakkeenyaaf yeroo amma nuti jirru kanatti sa'aatii biyya tokko akkamitti beekna kan jedhuudhaaf attaariikh waqtii haaliyyiin kan nuti amma keessa jirru kana ka biyyoota biraa hoo amma as dhufna. Wayita as dhufne kana biyyoota filanna jechuudha. Biyyoota itti ilaaluu barbaannu san filanna jechuudha. Mee fakkeenyaaf dhiha Afriikiyaa kana haa ilaallu. Dhiha Afriikaa kana eessa deemte? يلا أيه أما ولايات المتحدة كندا كان جدو كان لالا كندا أما ساعتي ميك أكا كندا تيرو أما أسرابو ظهري بود ساعتي سدي في دقيقة كل سجل كنو ساعتي سدي في دقيقة كل سجل كوني كين جنة كوبا كوني كين كوبا كاشنا سيرة ترجتان كونين كين ka isaanii ammoo kana ka jalaa kana sa'aatiin isaanii kana amma hayyee kanarraallee miti mee ammallee Ameerikuma keessa biyya biraa halaallu Tookiitil Wustaadha Ameerikama keessa sa'aatii meeqa sa'aatii 5 magriibni isaan biraa ga'uu ka'e jechuudha. Sa'aatiin nuti amma jiru kanatti keessatti akkasuma Baraazil halaallu Awurooppaa keessa Baraazil kun akka Baraazilitti sa'aatii meeqa yeroo ammaa kun isaan biraa sa'a 7 jechuudha. Sa'a 7 daqiiqaa 20 salaata ishaa'ii salaatuudhaaf deemuutti jiranii jechuudha. Dimashqa halaallu Suuriyaa Suuriyaan akkuma nuti Suuriyaan akkuma nuti
akkasuma immoo fakkeenyaaf mee biyyootuma biraa astaan tun eessa astaan tanaa laallume astaaniin sa'aatii nuti amma keessa jiru kun sa'aatii fajiriiti jechuudha. Garaagarummaan jidduu kennaa fi isaanii sa'aatii 6 kun garaagarummaa jirullee kun asirratti dhufa lakkoofsa garaagarummaa jaziirat Lord Howe isaan bira sa'aatii meeqa ganama sa'a 8:51 inuma daqiiqaan illee wal dhaba maasha Allah. warroonni gadiin daqiiqaa walitti galaa warroonni gadiin daqiiqaa wal dhaba. feejiin on eessan hin beekuti ilaalla. feejiin akkuma kennaati daqiiqalleen hayya jaziiratil kabiira ijtimaayiti isaan bira sa'aatii 12 zooriidha daqiiqaan tokkoma. هيا التوقيت العالمي المتفق عليه isaan biratti immoo daqiiqaan tokkoma sa'aatiin isaanii zuhurii ga'uu ka'ee jedhee 11 hayyee gubbaa kana katta tooqiitti aalimii garban isaan bira sa'aatii 5:10 هيا هي فكرناف مهت هاواي ترى بيو هاكم بيو تقريتي أتلان دقيقة ولدت كرا ساعتي تولبها غرب أفريقيا تلوستان isaan biraa akka biyya isaan biraa sa'aatii 11 jechuudha. Barnoonni keenya gabaabbinaan kana fakkaata. Biyyoota illee sa'aatiillee akka bifa kanaan beekuu dandeettan isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Barnoonni itti aanu waa'ee sagalee kompiitaraati. Sagalee kompiitaraa maal akka taate wajjin ilaalla. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.